akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo dacheerra qaalee tulluurra bahee lagootarra ce'ee isin bira aaga'u har'a maatiidhaan dhufne waan dhufneef immoo nagaa gaafadhaas nagaa keessanii fayyumaa maatii jaallatamtoota kabajamtoota firoota eebbaaf beekoo baay'ee isin jaallannaa baga nagaan dhuftan. Kan jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota maatii eebbaaf beekoo akkuma viidiyoo leengaddaa isa duraarratti isinitti hime ani maatii kanaa fi haaraadha yeroo ji'a fulbaanarraa kaasee maatii kanatti makame. Sagalee kirkaas. Ji'a fulbaanarraa kaasee maatii kanatti makame. Warroonni nambariin immoo viidiyoo kana laaltanii gara fuulduraatti akka na bartan abdiin qaba. Maqaan koo Roobaa Biraanuun jedhama. Har'a yaadan fidannee addana dhufne gaaffiif deebiidha. Gaaffiif deebii hibboodha. Hibboo gaaffiif deebii taphanne. Hibboo galgala taphatama miti akka aadaa Oromootti. Galgala mee hibboo taphanna akka aadaa keenyaatti jennee har'a dhufne. Hibboo kanas namni dhabee dhugeedhama akka aadaa Oromootti. Nu immoo hibboo kana nama dhabee har'a ana kan gaaffii kana gaafatu kuno kana qopheessineerra. Qoccocaan kun illa qoccocaan kun hin bulbulama. Qoccocaan kana fakkaatu bishaan kanaan bulbulama. Lamaan isaanii bulbulama. Abbaan hibboo kana gaafatamee dhabee dhugaa sarratti kuno zinjibilli jira. Kanas xiqqoo ishee irraa cuffata. Zinjibilli xiqqoo ishee waan nama gubduu fi kuno shunkurtiinis jira. Kanas hin nyaata. Abbaan dhabee jechuudha. Achi booddee immoo bishaan bulbulamu kanatti kuno soogidditti nama. Sukkaara isinitti hin fakkaatiin ala. Kanatti godhama. Gaaffiin kun eenyurraa jalqabama? Kuno hidhaatu gaaf. Isaan lamaan keessaa jechuudha. Miti reebba. Hidhaan abuuf miti. Ilaa eebbaan gidduu isaanii. Carraan abuuf nu. Carraan eebbuku. Eebbu keessanis nagaa gaafadhaas walusis nagaa isiniin jetteetti. Gaaffii hibboo kanarraas hibboo irraa barannaa boodarraa waan haasofnus waan qabnuuf dudda moo garaa? Miizaan nutti agarsiifte tabar. Dudda moo garaadha? Leenca moo dudda moo? Duddi kan Aba jechuun akka nutti agarsiifte tabar. leenca moo miizaan madaala moo leenca? Nambuusa. Kanatti bara. La yoo akkas ta'e yoo leenca filatte abbaan kana waammate isa dura gaafatan. Yoommoo kana ta'e immoo abbaan kana waammate isa dura gaafatan. Filadhu. Miizaan. Miizaanadha? Leencadha. Abbaa kiyya dura gaafatamaa jechuudha. Kunoo miizaan leenca. Kunoo leenca. Gaaffii jalqabaa hibboo. Ya, nuti gaazexeessaa jirra. Kunoo jalqabeera. Soba dhugaa fakkaatu. Soba dhugaa fakkaatu. Urri. Urri. Dhabdee. Siamee kan yaala? Siamee kan yaaleeti kan adabamu. Siya lama. Carraa lama ta'uu fi carraa lama. Siya lama yaaleen? Sadaffaa irratti deebisa akka ilaalle soba dhugaa fakkaatu. Soba dhugaa fakkaatu. Daawwattoota keenya isinis koomentii irratti deebisuu dandeessu soba dhugaa fakkaatu. Yaalaa isinis yaalii godhaa. Sobni dhugaa fakkaatu. Dukkan. Nama yaaltee itti dhabdeetti. Hoyyoo abbaa kiyyee. Qoga siin bulbula. Sinii fidiif kaa sinii fideef. Kana hundumaa Sinii fidii malee. Sinii maal? Sinii itti bulbulamuuf. Kunoo kanatti bulbulamu. Maa isatti inni maa baay'eedha ka guddaadha ka maa. Sinii bunaa huyyaa. Asitti nu wallaala akka Akka deebii koo kana mogala. bishaan ni jiru asitti wallaale waan hin dhuguun qabu. Bishaan. Maala afaan Oromoo beeka jettee of hin jechuu. Attam? Of jechuu. Maal jedhan of jechu? Indee akkamitti wallaalta akkamitti dhabde. Ate beektaas hin deebiin tortes ta'e. Yaa. Amman gaaffii irraa keetti ilaaleera.
Yaa Rabbi laale maallaa. amma kamirraa minxarramoo qabanurra. Dala kun itti fufaala. Laak maal seerrisaa akkoo tokko dabama. Tokkodha miti. Tokko dabama. Amma yoo barbaachisaa kana qoqqocaan inni kun bulbulamu maaliif yoo ta'e qoqqocaa waan ta'eef akkasumatti nyaatamuu danda'a. Tokko jedhe. Ashaboo qofatu bulbulamu malee warri kun warra nyaataman. Amma kamirraa isaafis dhaabuusiif kam akka irra nyaatu. Bulbulaarrayyuu laakki carraasii wajjin. Sabiyyaadhi hangaruu akka yaadaatti kun lamaan isaa walitti bulbulamu. Waan baay'ee gadditanii fi kan barbaadu. Qoqqocaa keessaa ashaboon jira waan ta'eef ashaboon jira waan ta'eef itti dabalama. Jechuun amma gaafii meeqan gaafatta? Gaafii meeqan gaafatta? Gaafii moo amma yeroo keenya. Amma yeroon si galuuti fakkeenyaaf gaafii lammaffaa irratti jinjibila qaqqabuu danda'a jalqaba irratti ashaboo qaqqabuu danda'a shirunkutii qaqqabuu danda'a. Akka carraa ta'u malee waan nuun jettu carraa. Malee hundumaa nyaan. Guddamoo garaa. Yoo. Dabita maal? Kan filatta. Filannoodhaan kam nyaachuu filannoodha yeroo jalqabaati. Guyyaa jalqabaati. Ani maa dabbii waan ta'eef akkamittan kan salphaan filadha kan maal kun. Salphaan siif kamidha kana keessa? Salphaan anaa fi kana. Jinjibila qorichuma ta'e. Jinjibila fudhatee jechuudha shi. Carraa keebus. Carraa fudhateera bakka. Fudhatee tanti isa uumama carraa maa nyaatu isa carraa waameetu isa yoo dhabe immoo kan hin laadhuuf kan hin nyaatuuf fayyadamu. Ishiin filannoo isaati ishi bakka ishi dhaqi. Carraa dudda moo garaadha? Yoo garaa ta'e maal yoo dudda ta'e maal? Yoo filadhaasin yoo dudda fedhi isa fedhii keessanii fudhatu yoo ta'u ta'e immoo natu sinii laata. Garaadha. Garaadha? Duddadha. Sina jechuure? Maal naa gootu? Qoccocaa kana mankaa tokko naa nyaadha. Argitanii wallaaluma argitanii. Deebisaa maal agaruu mana? Deebisaa. Wallaalumatu kun oola. Qoccocaa kana mootuu na nyaachisuuf. Kun argitanii. Ishi nyaata ko jedhee wallaaluma kootula kana nyaachisuuf. Ishi gaafa gootti. Si gaafadhu? Wayyoo yasaroota isaanii nama ciniintu. Wayyoo yaa. Ibboodha moo? Ibboodha. Ishi. Ibboo? Ibib. Wayyoo yaa saroota isaanii nama ciniintu. Wayyoo ushuu yaa maxinoo isaanii minyooftu. Wayyoo yaa saree nama ciniintu. Saree isaanii nama ciniinti. Maxinoo isaanii immoo baay'ee minyoofti. Ani deebisuu nan danda'a? Yoo isheen dabde. Lakki. Isheen dabama. Isheen isaa dabamtuma. Duuti biyyaa wajjin godhaasa. Isheen dabamaa jedhe isheen dabamaa deebisatee ani deebisatu kana. Filannoo laatee. Filannoon Ani hin beeku kaa. Hin beeku kaan Wallaggaa. Aadaa Wallaggaa hin beeku. Aadaa Wallaggaa miti. Wallaggaatu kun maal dhiibboonis kun mucaa Wallaggaatu kun daree Wallaggaa naa miti. Maal akkamitti? Afaan Oromooti kun. Woy afaan keettan siiqash. Ishi afaan kooti naa. Afaan keettan siiqa. Ela maaloo yaa saroota isaanii nama ciniintu. Maaloo yaa maxinoo isaanii mi'aawu. Maal sanuma woy. yaa Haroomni jalaa jijjiirame. Maal akka isaanii mi'aawu. Qixxaa siifa ta'uu reessi maxinoo. Jechichuma kana beeku kaan. Qixxaa beektu? Qixxaa beeka. Maarree qixxaa ta'e kan maxinoo qixxaa godhee bakka afaan Amaarinyaatiin. Amaarinyatti siiqe qaba. Erga afaan Oromoon beeku jettee. Irra naaf haa darbu kun. Yaa saroota isaanii nama Irra naa darbe jechuun dadhaba. Kun seera keenya keessa hin jiru. Maal hin danda'amu? Seera keenya keessa hin jiru. Jijjiiruun hin danda'amu. Ani yoo mana akka jedhe. Ani yoo mana akka jedhe. Ishi naa jijjiirama. Naafa jijjiirama. Daawwattoonni keenya immoo walqixxummaa daawwattoota Gaaffii salphaadha. Kan boorrayyuu. Daawwattoota keenyaa jechuudha. Gaaffiin kun saafi gaaffiin hin beekne, waan hin beekne. Yaa saroota isaanii ciniintu yaa qixxaa isaanii mi'aawu. Isinis hirmaadhaa koomentii irratti. Isaanis koomentii irratti adeemsisu. Maalatoo dursiteetti hin beekamtee deebisu ree? Hin deebisu. Ayirratti kan maal jechuun yommuu yaalaa sila maalaaf keenyaa nutti mikaa deebisaa jennee irree silatti dhagaanii rochuu damma saduu. Isa duraan moo lakka jechuun deebisatanii isaan yaalaniin booda rakkoo inni deebise. Maal isaan immoo dhaggeeffatanii barreessanii irra? Naaf ishi jedhaa kaa. Kun ikko utuu liivii ta'e. Amma gaaffii irra naa caamu. Otuu liivii ta'e irra ce'amu. Irra ce'amu. Seera akkasiin baafanne nuti. Ce'amuun irra hin jiru. Jechootaan hin beekne akkamitti hin beekne. Maal jechatti hin beekne. Cimaa isaan qopheessaa. Lakki jechi kan isheen hin beekne maali?
yaa saroota isaanii nama shiniintu yaa qiixxaa isaanii mi'aawu kamira jechatiin beeknes keessa maxinoo kunoo qiixxaa sii godhe amaariyaatti afaan oromoo waan hin beekneefati. Yaa saroota isaanii nama nyaatu. Qiixxaa isaanii mi'aawu. Ittiin himiin abbaati itti maaltu si. Lakki entinaa dhaka. Hin beeku dhugaa rabbii hin beeku. Afaan seesaa hin beeku. Sibboo qabatti qabanne waan ta'eef. Hibboo akkas hin beeku. Lakki sirruma kun. Dhugdeetti waan ta'eef. Yaadamtu. Filadhuuti carraan abuufi. Carraan abuusaa. Lakki filadhu maal barbaade? Carraan abuusaa. Lakki maallee filattee kaate carraan bu'aa akkuma abbaati jetti wanta addi si baasu. Ashaboo. Ashaboodha. Ashaboo nyaattaa? Qooyiga dudda moo garaa filatta? Isa ixaadhaan na tojeecha. Garaa. Garaa. Garaadha. Yoo carraan keessi jedhama. Garaadha wayii. Garaadha. Ashaboo maankaa tokko. Ashaboo maankaa tokko. Maankaa tokko jechuun maankaa kana. Maankaa tokko guutuu nyaadhu haa? Ilaala daawwattoota keenya. Afaan hin beekne gaafatame. Achumaan furdattee adii. Achumaan furdattee. Yoo ashaboo kana nyaata. Hin furdattee gaariidha siifi siin carraa gaarii si qaqqabe akka kumbuutte. Ati si furdina sii ta'a. Maaliif? Bishaan nan bulbuleetu nyaata. Lakki lakki. Waa bishaan nan bulbulan. Bishaaniin bulbulan. Akkasumatti nyaadhuuti itti hunadhoodhuuti. Siifi carraa gaarii malee keessa furdatta. Bishaan nan dhugaa kaa? Dura afaan godhatu. Maaliif itti fakkaate? Kottu. Karaan furdadhu na beektamete. Karaan furdadhu na beektamu sangaan kan maa furdatamite. Ati yoo furdatte. Ana kan deebisu. Ana kan deebisu samma. Samma. Si deebisu. Siif maa biyya keetti guddattetti dhalate. Lakki. Kun biyya kanaan qabu kun Harargeettis Booranattis Harargeettis Booranattis Wallottis. Uma taphatama kun deebiinsaa gaaguraaf dammaaf kanniisa. Dammaaf kanniisa. Yaa saree isaanii nama jiniintuuni kanniisa. Yaa maxinoo isaanii mi'aawuun damma. Qiixxaa idee si hiikeera afaan keetti. Qiixxaan fakkaatu ni dammish. Ammoo gaafa tokkotti gaafa dhaabbaati. Ana gara bareen lammatan gubadhaa lammatan gubadhaa. Daqiiqaa meeqa somne garuu ijoolletti daqiiqaan baay'ee. Naafa jijjiiramutuun jedheera ta'e akkati fidde sana. Adeemuma ila ijoollee anumarraa korra jenni jiraatu jireenya isaanii guutuu. Ganama gadi ganama galgala gadi ganama oli. Gaaddidduu. Gaaddidduu. Kun maal ganama gadi galgala gadidha ganama immoo oli. Gaaddidduu. Gubatti abbaa. Ganama wadhaa. Beekadha maal gaaddidduu miti moo? Ganama gadi ganama oli. Galgala gadi dhala. Ganama immoo ol taa'u. Ganama galgala gadi ganama oli. Biiftuudha. Qoy qoy. Ganama gadi. Siifaa geeddaran bakka. Maali barsiisaa afaanidha. Barsiisaa afaanidha. Gaaffii cimaan barbaade. Si salphoo salphoo mobaa jirti. Faana miillaati. Yoo abbaa. Faana ganama yeroo kaatu miillaan deemta miti ree faana miillaa lafatti gadi galagala. Galgala immoo. Koomentii irratti deemsaa kabajamtoota daawwattoota keenya deebisa. Deebisa. Isa ta'uu hin danda'amu. Afaan Oromoo beekattanii yommuu haali nuni biraan bitteettan. Kutaa lammaffaa ta'u kan gubannaa nama kan irratti. Ishee amma kam amma immoo kana nyaadha. Haadunaa fi addaan qoodadha. Ishiin rakkina qabu malee garaama dugdadha. Lakki. Hunda ishee nyaadha moo walakkaatti? Hunda ishee nyaatu malee ishee guutuu qoodha. Inkasarra kamiindaan ganaa qarshii qabdu waan itti bitanne bakka buufannu hunda nyaadde. Ittoo boriiftaan maaliif hojjetani? Kada nyaatu rakkina qabu. Garaama dugdadha filatta. Yoo garaa ta'e garaa. Garaadha. Garaa ta'a yoo garaan naa dhufe kana himman fayyada kana cinaa jijjiirtu. Garaadha. Deebisaa. Ganama. Ganama gadi galgala oli. Galgala Biiftuudha kam. Surreedha. Yookaan fiddoodha deebisa. Galgala gadi baasu Fiddoodha. Fiddoo. Ookee. Isa kana beekaan ture anu. Adeettan darbaa. Ishee. As keessaa gubataa shunkurtii. Hundaan bitaa? Ishi daalachi ni caccabsaa
diimni bowwaa buusa. Daalach. Ni caccabsa. Diimni bowwaa buusa. Diimaan. Diimaan bowwaa buusa. Barbareedha. Daalach caccabsa. Oofcoodha. Itti sitteetta. Itti nimni akkasin jedhini. Miti jedhamu meedhi. Karaattan agarsiisin. Ani beeka. Maala anarratti maaf cimsita garuu. Namanni kun laak. Kunis dhabeenyachaa. Laak. Maala yoo deebise. Asuma jechuun akkamii ganama kan salphaa gaafata harta kan deebi'u anaan isan deebine na gaafata malee. Daalachi ni caccabsa. Diimni immoo diimaan bowwaa buusa. Diimaan bowwaa buusa. Buna. Daalachi meeqa yaalte isa samma see yaaltu qabadduuti lama yaallaa. Baay'ee tokko isoo baay'ee advaanteejii see. Kun amma kanan deebisaa beeka. Kan se dibu kun maal agarsiisa siif salphaa fidaa siifi salphaa si gaafata anaan isa furdaa isa ulfaataa na gaafata jechuudha amma tu kana na gaafateera ta'e lamaan sa'uun hin deebisan bakka dhabbeetta dhugyee dhugaa fila maduka amma yu garaa ko gaasha kun garaa na raasa ishi deebisaa isin deebisu ana kan deebisu ana beeka deebisa salphaa la kaasa dhala gattashee ana bakka fedhii kiyaan jijjibbila nyaata jijjibiladha garaa modul so yoon garaa si laafee sa'uun as dudda lafatti guyyaa waaq dhugaa dubbisi dudda nyaatu bakka ila gara laafatti dhaqwaatee bu dhugaa waan mishiin wayiratti deebiinsa daalachi caccabsaan ilkaan diimaan bowwaa buusaa irraa balliqimsa. Siif isa salphaa si gaafata. Argitanii asumatti gaaffiinsaa madaalawaa miti. Ishee isa salphaa gaafata. Anaan isa ulfaataa gaafata. Shamarranii dhiirri tokko miti jedhama miti. Ijoollee keenya akkasatti baay'annee kutaa lammaffaa nuti koorniyaa wal qixxummaatti amannaa shamarraniif dhiirri tokko miti. Kutaa lammaffaatti isinii fufna. Gaaffiisaa fi yoo jaalattanii laayikiinsaa dhibba tokko galee dhibba tokkoon gasheetu. Laayikiin 500 gale. Biyuun 2,000 galee itti fufnaa. Iftaan galee isinii lakkisa. Kutaa lammaffaasaa. Kanaan achi gadi lakkisu dhugaa. Baay'ee hojjetamee jira gaaffii wal fakkaataan. Nagaan nuuf tura nagaan oolaa bulaa. Ani waan isinitti immoo barbaadu kabajamtoota daawwattoota keenya iddoo naa taphatamu mana keessanii iddoo shaakalaa ijoollee keessan galgala shaakalsiisaa. Iddoo taphachuuni akka doofummaa akka boodattafummaatti kan ilaalamu jira. Mee mana olii keenya keessaa ilaalu. Yaada kana kan kaasnee fi har'a kanaan wal gumnee taphaa gochuuf osoo hin taane irraa barannu. Ibboo galgala mana aadaa keenya guddisnu aadaa keenya wala barsiifnu. Wala barsiifnu. Ijoolleen keenya amma dhaloon amma dhalatu ibboo haa baru. Ibboon haa taphatamu. Innaa lammaffaa immoo taphni akkasitti wacuun walitti wacamee taphatamu oliif falmuun amma fakkeenyaaf gaaffii isa jalqabaa hoggaan akkas godhu dura akkasuma inni qalqara daawwannoo irra teenyee abidda bukkee teenyee akkas hoggaa gaaffii gaafan ati akkas goote ati akkas taatee maal waliin jennee waliin falmu. Abbaan eebbuu falmuun bara. Ani san falmu. Ani akka okkoo jalatti guddadhe nan falmu. Nagaan nuuf oolaa turaa bulaa. Yaada keessan yaada qabdan nuu barreessaa laayikii 500 gashaa. Ciao, galatooma.